macaafa Zakkaariyaas raajichaa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irraatii akkana jedha sagalee Waaqayyoo. Yaa tulluu humna ati maali? Ati yaa Zarubaabel duratti lafa wal qixxaataa hin taata. Yommuu inni dhagaa isattiin ijaaranii xumuran lafaa ol fuudhu attam gaariidha jedhanii namoonni hin iyyuu ka jedhu Zakkaariyaas garbicha Waaqayyoo raajii kana raaje. Mata dureen ani gabaabsee as keessaa fudhadhee yaa tulluu humna qabeessa nanaa ati maali ka jedhu. Dubbiin kun dubbii raajiiti. Waaqayyoon hundumaa danda'u garbicha isaa Zakkaariyaasitti agarsiise. Yeroon raajiin kun akka raajiitti garbicha isaa Zakkaariyaasitti mul'ate sabni akka sabaatti haala salphaa keessa jiru. Tulluun guddaan tokko fuuldura isaanii jira. Ingiliffa isaarraa waggaa dubbistan mountain jedha. Gaaradha. Gaara guddaatu akka sabaatti fuuldura isaanii dhaabatee jira. Waa'ee gaara fuuldura isaanii jiru sana hin beekan. Garuu danqamuu isaanii beeku. Fuulduratti adeemuu dadhabuu isaanii haalli tokko waan ulfaataa humna isaaniin ol ta'e tokko akka isaan daangessuuf baraniiru. Garuu haalli kun maal akka ta'e isaanii hin galle. Waaqayyoo tulluu fuuldura isaanii jiru sana maal akka ta'e isaaniif ibsuudhaaf karaa Zakkaariyaasiin dhaqee gaaffii guddaa kana tulluu sana gaafate. Ati yaa tulluu humna qabeessa nanaa jedhe. Ati yaa tulluu humna qabeessa nanaa maali ati ka jedhu gaaffii ture. So gaaffiin kun gaaffiidha. Deebii argachuutu irra jiraata. Deebii argachuudhaaf immoo sabniyyuu akka gaaffiitti ofii isaanii gaaffii jala jiru. Tulluu fuuldura isaanii dhaabbatee isaan daangessu gaara fuuldura isaanii dhaabbatee deemsa isaan dhorke kana baruu barbaadu Waaqayyoos waa'ee tulluu kanaa gaaffii gaafate. Gaaffii Waaqayyo gaafate karaa Zakkaariyaasiin gaaffii gaafatame kanaaf deebiin akka inni dhufuudhaaf isaanis gara Waaqayyoo ilaalanii mee gadi fageenya isaa Waaqayyo waa'ee tulluu kanaa kan saba Israa'elii yeroo dubbatu tulluu unuun daangessaa jiru immoo maali isa jedhu galgala kanaa inni Zakkaariyaasiif dhufe dubbii Waaqayyoo gara keenya akka dhufuudhaaf kadhannaa gabaabaa godhanneetu gara dubbii kanaatti seenna. Abbaa keenya gooftaa hundumaa dandeessu. Waaqa jaalala bara baraan nu jaalattee gaarummaa guddaa nutti agarsiiste. Biyya lafaa dukkanaa addunyaa bitaa galaa dachee yeroodhaa gara yerootti jireenya lamaan namootaatiif kiyyoo du'aa diriirsitu kana keessatti yaa'isa jireenya nu laatte. Galata sii kenninaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan maqaan kee kan galateeffame haa ta'u. Waaqa keenya amma immoo karaa addaan gara kee dhufneerra. Si barbaaddanna ati nu barbaachifta. Madaa si malee hin fayyine qabna. Gaaffii si malee deemuu hin dandeenye baanna. Saba Israa'el akka sabaatti fuulduratti adeemuudhaaf ta'anii danqamanii gaafa isaan dhaabbatan gaara isaan rakkisee sagalee kee ergitee ati yaa tulluu humna qabeessa nanaa. Fuuldura Zarubaabel garbicha koo kan dhaabbatte eenyu ati? Har'aan booda ati dirree wal qixxaataa hin taataa jettee akkuma dubbatte har'a sunii fuulduratti adeemuu hin barbaanna. Tulluuwwaniin gaarotaan garuu jireenya keenya danqamee fuulduratti adeemuu dadhabneerra. Sagalee kee feena. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana tulluu fuuldura keenya dhaabbatee gaara fuuldura keenya dhaabbatee nu danqe irratti sagaleen kee sagalee Waaqayyo akka dhufu. Waaqarraa harki kee inni jabaan gaarota gadi qabee lafa wal qixxaataa gochuu danda'u. Samaayi teessoo Waaqayyo irraa harki uumaa keenya akka uumaaf socho'uuf gara kee ilaalla uumaa Waaqaaf lafaa. Dubbii kee nuu ergi. Sagalee Waaqayyoo galgala kanaa samaayiin gara tokko keenya akka inni dhufuudhaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqarraa nu gargaari. Ameen. Fuula kee nuu deebisi, nu eebbisi, sagalee kee kanaan sammuu keenya dukkanaa ibsi, abdii keenya dukkanaa nuuf ibsi, harka keenya nu qabi, jilba amantii keenyaa nu jabeessi, fuula kee nuu deebisi, nu eebbisi, kadhannaa keenyaaf deebii nuu kenni, maqaa jaallatamaaf kabajamaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Fayyaa ta'a. Israa'el akka sabaatti yeroo isaan mul'anni kun yookaan immoo raajiin kun karaa Zakkaariyaas garbicha Waaqayyoo gara isaanii dhufee haala salphaa keessa jiran. Haala ulfaataa keessadha kan isaan jiranii. Inni jalqabaa boojuu jala jiru. Boojuu jala taa'anii yeroodhaa gara yerootti harka isaan booji'e sanaatiin dhiphachaa
saraan dararamaa harka boojuu jala jiru. Bara waggaa 70 isaan boojuutti dabarfamanii kennaman yeroo mootiin Baabiloon biyya Baabilooniin bulchee sana booda Meedoo Pershiyaatti dabarsee kenne. Isaan keessaa immoo mootummaan Meedooyyuu gara xumuraatti dhufee gara mootummaa Pershiyaatiin bulaa otoo jiranii yeroo haala hadhaa'ummaa hamaa keessa galan yeroo akkasii kana keessa ture. Yeroo isaan bilisummaa hin qabne Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf, gara Waaqaa ilaaluudhaaf, Waaqa wajjin adeemuudhaaf yeroo isaan dukkanni hamaan isaan naanna'e yeroo akkasii kanatti keessatti ture. Waaqayyoo Zakkaariyaas boqonnaan 4 lakkoofsi tokkorraa qabee ka jiru sun Waaqayyoo garbicha isaatti dubbii kana kan inni erge. Inni Zakkaariyaas yeroo kana waa'ee mul'ata akkasii kan arguun turre yaadni isaa. Sababiin isaa sabni akka sabaatti dhiibbaa hamaa fi danqaa hamaa jala waan jiraniif. Sana booda waa'ee baattuu ibsaa argaa, waa'ee muka ejersaa argaa, waa'ee zayitii arga ture. So isaan kana hundumaa erga ilaalee kun kan inni jiraachuu danda'u manni qulqullummaa yoo jiraatedha. Manni qulqullummaa waggaa argamu waan kun hin mul'ata. Amma akkamitti waan kun argamuu danda'a jechuudhaan yaada isaatti dhiphataa ture. Yaada isaatti dhiphataa ture. Waaqayyo garuu yeroo baay'ee balaa hamaa keessa jiran kana keessatti mul'ata jabaa kana gara isaa fide. Sana booda yeroo sana Haagee raajichi saba Waaqayyoo illee dammaqsuudhaaf hamma yoomiitti manni Waaqayyoo diigama. Isin iddoo gaarii keessa jiraattu manni Waaqayyoo garuu diigameera jedhee amma isaatti yaalii godhee ture. Haalli sabni kun keessa jiraatu haala baay'ee hadhaa waan ta'eef gaarri fuuldura isaanii jiru fuulduratti isaan deemsisuu waan hin dandeenyeef tarkaanfii tokko fuulduratti tarkaanfachuu hin dandeenye. Inni gara biraan yeroo sana namni baay'ee dhiibbaa guddaa uumaa ture raajii ka jedhame Iyyaasuun ilmi Yoozaadaaq akka lubaatti yeroo Zurbaabel bulchiinsarra jiru kana keessatti saba Israa'el saba Yihuudaa waggaa inni gaggeessaa jiru kana keessatti Waaqayyo Iyyaasuu ilma Yoozadaaqiin immoo kaasee ture. Iyyaasuun ilmi Yoozaadaaqis dhimma kanarratti kadhannaa baay'ee jabaa ta'e kadhateera. Seexanaanis himatameera. Fuulduratti siquu waan kun tarkaanfii tokko fuulduratti tarkaanfachuu akka hin dandeenye innis haalicha ilaalee gara abdii kutannaatti dhufeera. So akka sabaatti wal'aansoo jala jiru, garbummaa jala jiru, manni Waaqayyoo deebi'amee akka inni ijaaramuudhaaf isa karaa Daani'el garbicha Waaqayyootiin dubbatame yeroon isaa waan ga'eef yoomi iddoon hin diigame manni Waaqayyoo deebi'ee kan ijaaramu yoomi sabni Waaqayyoo harka garbummaa jalaa kan isaan ba'anii yoom akka sabaatti yaadatamana jedhanii otoo gaaffii hamaatiin rakkachaa otoo jiranii Waaqayyo Zerubaabeliin kaase. Zerubaabel erga ka'ee waldaa saba Waaqayyoo kan gaggeessuutti waggaa jalqabu waldaa ishee diigamte yookaan immoo iddoo aarsaa Waaqayyoo isa diigame sana deebisee ijaaruudhaaf dubbiin kun yaada isaa keessa gaafa buleetii ka'ee sana booda wanta gochuun irra jiraatu hundumaa gochuudhaaf yaalii yaale fuulduratti adeemuu jalqabe wal'aansoo jiran hundumaa wal'aansoo ittiin qabu eegale garuu isaaf hin danda'amu. Mootummaan yeroo sana isa garboonfatee jiru guutummaan guutuutti of kontiroolii godhe waan jiruuf waan hundumaa harka isaa jala galfatee waan jiruufi humni saba kanaa ol ka'uu hin dandeenye. Akkuma jedhamee tulluun fuuldura isaanii jiru sun Waaqayyoo ati yaa tulluu salphaa nanaan jenneen. Ati yaa tulluu gadi jedhaanan, ati yaa tabba nanaan jenneen. Ati yaa gaara xiqqoo nanaan jenneen. Ati yaa tulluu humna qabeessa nanaa jedhe. Sababiin isaa humna jabaa ture mootummaan Pershiyaa kan inni isaaniin gadi qabee jiru jechuudha. So kana jalaatti Zerubaabel ba'uu waan hin dandeenyeef hamma yaalu yaaleera abdii kutatee dhiiseera. Yaadattoo taatanii Museenis akkuma kana godhee ture yeroo Israa'el mootii Baabilooniin garboomfamee jiru innis mana mootummaa keessaa akka ba'een dhaqee saba Waaqayyoo warra garbummaa jalatti rakkataa jiran miidhamaa jiran humna guddaatiin gadi qabamaa jiran sana achi jalaa baasuudhaaf yaalii yaalee innis humna isaatti fayyadamee leenjii isaatti fayyadamee waan hundumaa godhee isa baasuu waan dideef humna isaatiin wayi tokkoyyuu fuulduratti siquu waan hin dandeenyeef tulluu kana dhiibee humna isaatiin ol taanaan itti dhiisee gara gammoojjii miidiyaatti baqatee ture. So Zerubaabelis kanumatu mudate. Innis dhufee tulluu guddaa saba Waaqayyoo danqee kana dhiibuu jalqabee humna isaan ol ta'e. Kanaaf Waaqayyo Zerubaabelii waamee yaa Zerubaabel humnaaf jabinaan miti ka jedhame.
So humna isaa yaaleera, humna isaatiin yaaleera. Waa gochuu danda'u hundumaa godheera. Tulluun sun garuu tulluu jabaa waan ta'eef fuuldura isaatti siquu hin dandeenye, karaa isaaf laachuu hin dandeenye. Kanaaf inni Waaqayyo waaqarraa sagalee isaa ergee yaa Zerubaabel humnaaf jabinaan miti hafuura kootiin malee ittiin jedhe. So wanti fuuldura keessan dhaabatee jiru kun humna keessaniin hin danda'amu. Hafuura koo gaafanii erge garuu isiniif hin danda'amu waan ta'eedhaaf humna keessaniin olii. Ani garuu ree koo nan ergaa, hafuura koo nan ergaa ittiin jedheen. Museenis akkuma kana ture. Gammoojjii lafa onaa sana keessa waggaa 40 guutuu erga ture Waaqayyo baroota amma kanaatiin booda immoo deebi'ee isa waame. Yeroo Waaqayyo isa waamu Museen durayyuu yaalee dadhabeera waan ta'eef, durayyuu humna isaatiin ol ta'eera waan ta'eef deebisee akkana jedhe. Namni biraa dhaqu ani yaalee ilaaleera jechuu isaati. Nama biraa waamii sababa gara biraayyuu nan qaba ani arrabni koon dubbatu ana wayyuu nama kana saba kana iddoo rakkinaa kana keessaa baasuudhaafi tulluu rakkinaa fuuldura isaanii dura dhaabbatee isaan daangesse kana irra dabarsee saba kana gara biyya abdii isaaniitti geessuu hin danda'u. Namni gara biraa dhaqu jedheen. Sababiin isaa ofii isaa yaalee dadhabeera waan ta'eef jechuudha. Zerubaabil illee kanuma keessa jira ture. Otuma inni kana keessa jiruuti sana booda inni humna isaatiin yaaleera. Waaqayyoo yaada tokko kenneef. Zerubaabeliin amma ati humna keetiin irree keetiin yaaltamoo tulluu kana, tulluu jabaa kana moo hafuura kootti kennitaa jedhee isa gaafate. Sana booda Waaqayyos gaaffii Waaqayyo Zerubaabeliin gaafateeni Zerubaabel garbichi Waaqa ofii isaa yaalee dadhabeera waan ta'eef hafuura Waaqayyoo affeere. Humna Waaqayyoo irree Waaqayyoo affeere. Karaa kee malee, humna kee malee, hafuura kee malee sabni kun harka isaan garboonfate jalaa ka'uu hin danda'u. Manni qulqullummaa kunis deebi'ee ijaaramuu hin danda'u. Iddoon aarsaa kee deebi'ee ijaaramuu hin danda'u. Iddoon aarsaa ijaaramee ati saba kee gidduu buufattee saba kee gaggeessuu hin dandeessu. Kanaaf karaa kootiin miti waan kun kan inni ta'u yoo ati hafuura kee ergite malee isa jedhutti inni irratti walii gallaan Waaqayyo yaada Zerubaabeliin erga argee booda akkana jedhe. Sana booda tulluu jabaa sana gaaffii gaafate. Ati yaa tulluu jabaa nanaa jedhe. Ati yaa tulluu jabaa nanaa fuuldura Zerubaabel garbicha koo kan dhaabbattu eenyu ati jedhe. Eenyu ati garbicha koo karaa kan dhawwatte. Ijaaramuu mana koo karaa kan dhawwatte. Saba koo garbummaa jala kan tursite. Saba koo kan danqite. Karaa isaanii kan dukkaneessite eenyu ati ittiin jedhee gaafate. Sana booda Waaqayyo tulluu rakkinaa saba Israa'eliin rakkise kana wallaalee miti. Waaqayyo hin beeka jalqabaa qabee jechuudha. Harka sabni kun jalatti kufee jiru, jalatti dhiphataa jiru Waaqayyo hin argaa, hin beekas. Garuu inni isaan daangessaa jiru kun eenyu akka ta'e sabni isaa akka isaan beekaniif Waaqayyo tulluu fuuldura isaanii dhaabbatee isaan rakkisu kana gaafate. Sana booda Zerubaabel garbichi Waaqayyo humna Waaqayyo affeereera waan ta'eef Waaqayyo murtee dabarse tulluu kanarratti. Ati yaa tulluu jabaa nanaa jedheen. Ati yaa tulluu jabaa nanaa guyyaa har'aa qabde fuula saba kootii fuuldura Zerubaabel garbicha kootiin lafa wal qixxaataa hin taata. Fuuldura saba koo dhaabbachuu hin dandeessu. Saba koo danquu hin dandeessu ka jedhu Waaqayyo sagalee isaa ergee tulluu jabaa isa saba Israa'eliin karaa ba'uu dhowwateeru. Barootaaf tullichatti danqamanii bo'aa kan turan, iyyaa kan turanii Waaqayyo sagalee isaa ergee tulluu jabaa eenyurra darbuu hin dandeenye kana gadi qabee lafa wal qixxaataa. Sana booda darbuu dandeessu jedhe. Humna Waaqayyoo isa tulluu guddaa gadi qabuu danda'u Israa'el akka sabaatti dhaabatee ilaale yeroo sana. Dhaabatee ilaale. Waaqayyoo rakkina guddaa fuuldura keenyatti hoggaan nu agarsiisu rakkina guddaa sanaatiin akka nuti danqabnu otoo hin ta'in akka nuti dhiphannu otoo hin ta'in rakkina guddaa sana irratti humna isaa isa guddaa mul'isuu barbaadeetu. Israa'eloonni akka sabaatti tulluu guddaa kana irratti humna Waaqayyoo isa gararraa ta'e sana argan. Tulluu sana humni Waaqayyoo otoo inni gadi qabu ija isaaniitiin ilaalaniiru. Waaqayyo tulluu sana gadi qabee isaaniin agarsiiseera. Phaawulosis hoggaa fudhannee Qorontos keessatti sagalee Waaqayyoo iddoo sana keessaa hoggaa dubbisnu lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 keessaa dhaqxanii hoggaa dubbistanii Phaawulos illee akkuma kana tulluu wayii tokkootiin akka inni rakkataa tureeru sagalee Waaqayyoo nutti ibsa. Tulluu fuuldura isaa dhaabbatee isa rakkisaa ture tokko jira. Innis mul'ataan isaaf kennamee lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irraa akkana jedha. Mul'ata ammas hin jedhamne sanaaf akkan ol hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa naaf kennamee na rukuta. Na rukutuu isaatiinis ol oluuf qabu irraatii na dhorka. Kanas
akka ana irraa fuudhuu fi si'a sadii gooftaa kadhadheera. Inni garuu ayyaanni koo si ga'a. Humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaan raawwata naan jedhe. Humni Kiristoos ana bira akka buufatu dadhabaa ta'uu kootiin hundumaa irra caalchisee gammachuudhaan of nan jaja. Egaa Kiristoosiif jedhee dadhabbiitti, salphinatti, rakkinatti, ari'atamutti, gidiraattis anattin tola. Yeroon dadhabutti nan jabaadhaa jedheen Phaawulos. So ani mul'atan argee keessatti rakkinni akkanarraa fuudhamuuf inni dadhabbiin tulluun fuuldura koo dhaabbatu kun akkanarraa ka'uudhaaf kadhadheera. Waaqayyo garuu sana hin kaafne ayyaanni koo duwwaan si ga'a naan jedhe. Kan ittiin ol hin qabnee fi waraansi ana danqu tokko tureera jedhe. So ani dadhabaa ta'uu koo isa wal'aansoo na qabu sanarratti ofii koo moo'icha akkan arganne ofii koo wayi tokkoyyuu fuulduratti siquu akka hin dandeenye beekuu kootiin yeroo hundumaa humni Waaqayyoo ana bira hin buufata jedhe Phaawulos. Ani yeroo hundumaa maalan ta'a nan ari'ama, nan dadhabaa, akkuma kana nan rakkadhaa, gidiraattis nan galaa, yeroo hundumaa jireenyi koo hin ari'atamaa, dadhabaa ta'uu koos nan beekaa, kana hundumaa keessatti garuu jabina nan argadhaa jedhe. Sababiin isaa isa Zerubaabel garbichi Waaqayyoo ijarra kaawwatee fi xumura irratti inni harka isaa itti kenne Phaawulos garbichi Waaqayyoos harka Waaqayyoo jireenya isaa irratti waan affeereef. Kanaaf ani dadhabaa ta'uu kootiin isa na marsee jiru, isa ganna qabu, isa wal'aansoo na qabu sana hundumaa irratti yeroo hundumaa humna Waaqayyoo nan argaa jedhe. Ani waan tokko kana keessaa ofii koo waan tokko gochuu hin danda'u. Waaqni inni hundumaa danda'u garuu inni waan hundumaa irratti aangoo qabu garuu sana hundumaa irratti moo'icha naa kenna. Ani dadhabaa ta'uu koon argaa, irreessa jabaa isa kan Waaqayyoo mootonni na moosisuun argaa. Otoo ni jedhuuti argina. So yeroo kanas Zerubaabel garbichi Waaqayyoos haaluma wal fakkaataa kana keessa ture. Yoozaadaaq garbichi Waaqayyoo lubni sun waa'ee tulluu kanaa ilaaleera. Hagee raajichi waa'ee tulluu kanaa ilaaleera. Hundumtuu waa'ee tulluu kanaa hamma danda'an itti bu'anii dhiibanii ilaalaniiru. Humna isaanii lol ta'eera. Xumura irratti Waaqayyo akkana jechuudha waadaa gale. Manni koo hin ijaarama. Ati dhagaa lama ol hin fuutaa, tokko yeroo ijaaruudhaaf kaatu dhagaa bu'uuraa hin keessa, lammaffaa immoo waggaa xumurtu dhagaa xumuraa manni koo ittiin xumuramee ijaaramu ol hin fuutaa. Yeroo sanaa warri humna koo ittiin dhamanne humna koo argu ittiin jedheen Zerubaabeliiti. Kana booda Waaqayyo tulluu guddaa fuuldura isaanii jiru sana gadi qabuudhaan harka abbaa ormaa jalaatii akka isaan ba'an biyya Waaqayyo isaaniif kakate sanatti akka isaan deebi'an manni Waaqayyo ni diigame deebi'ee akka inni ijaaramuudhaa fi otoo Waaqayyo balbala banuuti argina. Waaqayyo seenaa kana callisee miti galgala kana kan inni gara keenya fidee obbolaa. Tulluun tokko jira adeemsa kan nu dhorkeeru. Yoo tajaajillees tajaajila keenyatti akka hin quufne. Yoo kadhannees kadhannaa ija qabu akka hin kadhanne. Yoo hojii Waaqayyoo hojjennees hojii ija qabu hojjennee Waaqayyoon akka garaan ciibsine yeroo hundumaa tulluun nu danqu jira. Waa'ee tulluu kanaa hin beeknu, maaliin akka danqabne hin beeknu, garuu fiixaan bahinsaa argaa akka hin jirre nutti mul'ata. So yeroo hundumaa gongumaa adeemna. Maaliif kun ta'aa jennaan? Hamma yoomiitti lafa gara Waaqayyoon gawwanii? Hamma yoomiitti harka ganna qabu kana jalan tura? Waaqayyo eebba guddaa kakuu guddaa galeera. Ani garuu sana argaa hin jiru. Kun hamma yoomiitti? Jenna baay'oonni keenya. Ani dhukkuba baay'eetu jireenya koo keessa jira. Baay'ee baadheen adeemaa. Yeroo baay'ee bu'aan adeemaa. Hamma yoomiitti kun jenna. So tulluun tokko fuuldura keenya akka jiru nutti dhaga'ama. Waa'ee tulluu sanaa garuu akkamitti akka mo'annu akkamitti akka injifannu wanti nuu galeenyu. Zerubaabelillee kanuma ture kan isa danqeera. Harka garbummaa jalaa ba'uun akka irra jiraatu isaa galeera. Manni Waaqayyo ijaaramuun akka irra jiraatu isaa ifeera. Garuu tulluu wayii tokko isa daangesseera. Tulluu kana immoo humna ofii isaatiin dhiibe dadhabeera. Humna isaatiin ol ta'eera. Warri isa duraas dhiibaniiru. Innis ofii isaa yaaleera. Achiin booda gara abdii kutannaatti hoggaan dhufu Waaqayyo sagalee isaatiin dhufee gidduu gale. Situ dadhabe malee tulluu kana humna keetiin dhiibde malee humna kootiin miti. Kanaafiyyuu humna keetiin miti. Ati humna keetiin hin yaaliin ana hafuura koo nan ergaa. Yeroo ana hafuura koo erguu tulluun kun gadi jedhaa lafa ol qixxaataa ta'a. Sana booda isin hin darbitu. Tulluun kun sin danquu hin danda'u ittiin jedheen. Ammas Waaqayyo galgala kana haaluma wal fakkaatuun tulluu jireenya keenya keessa jiru irratti Waaqayyo sagalee isaa erguu barbaada. Ofii keessan dhiibdanii kan dadhabdan, humna keessaniin ol kan ta'e,
barootaaf yaaltanii yeroo keessan kan irratti guddan itti naannoftanii kan dadhabdan waaqayyo akkana nuun jedhaan humna keessaniin miti hafuura kootiin malee nuun jedhaan yaalii keessaniin miti irree koosa jabaatiin malee nuun jedhaan so anatti of kennaa anatti dabarsaa bullaadhaa ani hafuura koosiniif nan erga sana booda tulluun barootaaf isin boosisaa ture sun inni fuuldura keessan dura dhaabbate tulluun jabaa isin rakkise har'aa qabee lafa wal qixxaataa hin ta'aa jedha waaqayyo. Wanti isa dhorku tokko hin jiru. Dhaabbachuus hin danda'u. Yeroos baras fudhachuu hin danda'u. Sagalee waaqayyo waaqarraa dhufnaan. Israa'el waraana isaanii cimsatanii humna isaanii jabeeffatanii otoo hin ta'in waaqayyo duwwaatiif abboomaman. Galgala kana isumaaf akka nuti abboomamu barbaada waaqayyo akka Zirubaabel. Zirubaabeliin abbooman. Qo'i yaaliin tokko naaf heeraa. Qo'i tooftaa gara biraan geeddaraa. Wanta gara biraatiin ayyaalaa hin jenneen. Isa kan isaa dhiisee irree waaqayyootti dabarsee bullaate hin abboomame. Iyyaasuun ilmi Yoozaadaaqis waan kana irratti walii galan sabni waaqayyoo gara abboomamuutti deebi'an sana booda irree waaqayyoo dhufee gidduu seene. Anaaf isiniifis galgala kana nuyi tolee jennee abboomamnu malee harka waaqayyoo jala of haa galchinu malee isa abdii kutannaa keenya keessaa baanee ija keenya gara isa hundumaa danda'u isa tulluu kana gadi qabuu danda'u gara waaqayyootti ija keenya olaa fudhannu malee waaqayyoo galgaluma kana tulluu kana gadi qabuu danda'a. Wanti isatti ulfaatu tokko hin jiru. Waaqayyo wanti karaa dhaabu hin jiru. Tarii tulluun kun galgala kana isiniin maali? Dhukkuba ta'uu danda'a laata? Tarii mooyyummaa foonii bafuura yookaan immoo wallaalummaa yookaan barumsa dhabuu yookaan waan biraa kan itti halkaniif guyyaa wallaansoo itti qabdan mana keessanitti gaa'ila keessanitti milkaa'uu dadhabuu ba'aa ijoollee keessan irra jiru dhukkubaan halkaniif guyyaa aadaa adeemu nama wajjin walitti dhufeenya gaarii dhabuu biiroo hojjettan keessatti wanti wal xaxaa jireenya keessan mudachuu wanti isin argattaniif wanti isin ittiin jiraattan wal isinii madaaluu dadhabuu wantoota baay'eetu gaara kan isinitti ta'e kun humna kootiin ol ta'eera jettanii kan abdii kutatta yoo jiraate galgala kana waaqayyo akkana isiniin jedha humna keessaniin jabina keessaniin miti hafuura kootiin malee isiniin jira. Isaaf immoo nama danda'ama. Waaqayyo tulluu kana gadi qaba. Anaaf isiniin moo'icha kennu barbaada galgala kana. Isa tulluu kanarratti moo'icha nuu kennu harka waaqayyo jala yoo of galchine dhugumadha inni diigame jireenya keenya deebi'amee ijaarama. Inni barootaaf karaa nu dhaabee fuulduratti deebi'uu nu dhowwe galgala kana waaqayyo tulluu kana gadi qabeera nu dhaabuu danda'a. Wanti isa dhorku tokko iyyuu hin jiru. Waaqayyo balbala nutti cufame kana banuu karaa sana saaquu gara eebbaatti nu dabarsuu boquu keenya ol qabuu warra galataa nu taasisuudhaaf harki waaqayyo jabaadha. Nutu dadhabe malee inni dadhabaa miti. Rakkinni keenya waan guddateef immoo humna waaqayyo gararraa miti. Rakkinni keenya guddachuun isaa gaariidha. Humna waaqayyo isa guddaa affeera waan ta'eef jechuudha. Inni wal'aansoo nu qabu humna jabaa ta'uun isaa gaariidha. Humna waaqayyo isa jabaatu dhufa waan ta'eef sanarratti moo'icha nuu kennuudhaaf. Qoomsa jabaa keessa jiraachuun keenya gaariidha. Eebba waaqayyo isa jabaatu gara keenya dhufa waan ta'eedhaaf jechuudha. Yoo nuyi ija keenya waaqayyo irra keenye dhuguma waaqayyo ani tulluu kana dhiibee dadhabeera. Humna kootiin ol ta'eera. Ani ofuma koo yaale ofuma koo yeroo fixe malee siin hin affeerre galgala kanaa qabee garuu ani tulluu kanatti harka kee dabarseera. Ani tulluu rakkinaa fuuldura koo dhaabbatee karaa nan dhorkuu kanatti ani irree kee affeereera hafuura kee affeereera jennee gara isa hundumaa danda'u gara waaqayyoo ilaalle waaqayyo tulluu kana gadi qaba moo'ichaa nu dabarsaa galataan isa jedhu dubbii waaqayyo nutti dubbata warra akka Zirubaabel tulluu moo'ichaa dhaabatanii tulluu fuuldura isaanii gadi jedhee ulfinaaf galata waaqayyoo fara dhaabbatan namoota akka taanuuf waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru waaqayyo isin haa eebbisu fayyaa ta'a. Paaster Waaqumaa waaqayyo isaan haa eebbisu waaqayyo karaa Paaster Waaqumaa galgala kana anaaf isiniif ergaa guddaa kan inni nu ergee tulluu jireenya keenya keessaa waaqayyo nu gargaaree loluu barbaadeetu wal'aansoo sana gaaffii sana qormaata sana irratti injifannoo nuuf kennuu barbaadeetudha waaqayyo kanaaf kana hundumaa qabannee fuula waaqayyotti dhiyaannaa amanaa waaqayyo immoo kadhannaa keenya hin dhagaha tulluu keenya sana gadi qabee dachaa godhaa hin kadhanna. Barabaraan teessoo keessa ulfinaa fi kabajamaarra kan jiraattu waaqa abboota keenyaa waaqa Abrahaam, waaqa Yisihaaq, waaqa Yaaqoob darbitees immoo nuufis waaqa keenya kan taate guyyaa kana guutummaatti ayyaana kee nuu baay'istee gaggeessaa keenya nuuf taate nagaatti waan nu oolchiteef otoo wanti jireenya keenya balleessu wanti nu miidhu wanti nu kuffisuu danda'u wanti lubbuu keenya balleessuu danda'u hedduun jiru ati garuu jireenya nuuf laatte galgala kana qabaachuu keenyaaf
sababa kan biraa nu hin qabnu siin jiraanne siin nu gargaare maqaa gooftaa Yesuusiin teessoo keessa samii gubbaa jiraatu irratti galanniif ulfinni guddaan siif haa ta'u. Jaarsa barootaa si galateeffanna. Gaafa ati kaate dukkanniin ifaa. Iddoo ati jirtu dachaan hin guutaa. Iddoo ati jirtu gaarri gadi bu'aa. Lafa ati jirtutti jaamaan hin banama. Iddoo ati jirtutti goomoon hin diriira. Iddoo ati jirtutti du'aan hin ka'a. Iddoo ati jirtutti galaanni gargar citaa. Bishaan hin tuulama. Si galateeffanna. Abiddiin qabbanaa. Leenci fira namaa ta'a. Lafa ati jirtutti. Manni hidhaa iddoo boqonnaa namaa ta'a. Sansalanni namarraa hiikama. Danqaraan sibiila diimaa hin cabaa. Gooftaa hundumaa dandeessu. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ameen. Waaqa keenya maqaan kee haa galateeffamu. Ameen. Jireenyatti waan nu tursiteef galanni siif haa ta'u. Mana keenya nagaa waan gooteef, maatii keenya nagaa waan gooteef, ijoollee keenya nagaa waan gooteef, biyya keenya nagaa waan gooteef, lafa hojii keenya iddoo oollee gallu nagaa waan gooteef, firoota keenya olloota keenya warra wajjin jiraannu nagaa waan gooteef maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Karaa ta'een immoo gooftaa buloota koo iddoo adda addaa jiraatanii fuula miidiyaa kanarratti maqaa kee galateeffachaa jiraniif sin galateeffadha. Namaaf tasa ta'a. Siif garuu tasa wanti jedhamu hin jiru. Yaa gooftaa pilaatfoormii wal argaa fuula kee fuulduratti akka dhiyaannuuf balbalaatiin nuuf banteedha kuni maqaa gooftaa Yesuusiin ammas galanni siif haa ta'u. Abbaa keenya galgala kana fuula keetti dhiyaanna. Yaa gooftaa sagalee abdii nuuf laatte galgala kana. Amantii keenya ijaarte galgala kana. Ba'aa keenya keessa keenya argite galgala kana. Tulluu keessa keenya argite galgala kana. Ija jabaannee tulluu keenya irratti akka si waamnu. Dachaan keenya akka galgala kana sagalee kee keessaa dubbii samiitii cibcitee dhufe misraachoo waan nu ergiteef maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Obboloonni koo ba'aa isaanii fuula keetti dhiyeessaniiru. Yaa tulluu guddaa nana Zarubaabel duratti ati lafa diriiraa dirree diriiraa taata jetteetta yaa gooftaa. Eeyyee hin ta'e hin darbani wanti isaan yaadan hin hojjetame mul'anni isaanii galma ga'e kaayyoon kee karaatti lafu tulluun jireenya namaa danqee fudhata kee kaayyoo kee hambisuu hin danda'u. Gooftaa sin kadhadhaa galgala kanas obboloonni koo argaman kaan isaanii maqaa dhahanii kaan isaanii immoo maqaa hin dhahin yaa gooftaa tulluu isaanii as dhiyeessaniiru. Warri qabatanis keessuma isaaniitti qabatanii Waaqayyo hin arga tulluu koo jedhaniiru. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin tulluu obboleessa koo, tulluu obboleettii koo, chaalenjii jireenya isaanii keessa jiru, wal'aansoo jireenya isaanii keessa jiru, gaaffii jireenya isaanii qabu. Maqaa gooftaa Yesuusiin gaara jireenya isaanii gadi buuftee dachaatti dabaltee akka isaan lafa diriiraa irra darbaniif isaan gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Tulluun isaanii lafa diriiraa akka ta'uuf jaalala kee naaf haa ta'u. Yaa gooftaa sin kadhadha galgala kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin tulluu dhukkubaatiin kan rakkachaa jiran maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka isaan fayyaa guutuu argatan. Yaa gooftaa jireenyi isaanii kan wal jalaa wal xaxe gaaffiin jireenya isaanii kan baay'ate. Yaa gooftaa hawaasummaadhaan gaaffii kan qaban akka dhuunfaatti akka maatiitti gaaffii kan qaban mana isaaniif gaaffii kan qaban lafa jireenya isaaniif gaaffii kan qaban hojii hojjetaniif gaaffii kan qaban firoota isaaniif gaaffii kan qaban maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin tajaajila isaaniif gaaffii kan qaban amantii isaanii irratti gaaffii kan qaban maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana isaanitti akka dubbattu jaalala kee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin tulluu jireenya isaaniitti dubbachuun jaalala kennaaf haa ta'u. Karaa miidiyaa kanaas sagantaan itti fufanii qophaa'an mul'anni karoorri baay'een kaahaman jiru. Yaa Waaqayyo gooftaa isaan kunis fuulduratti bahanii saba kee kan fayyadan ijoollee kee kan bilisa baasan hafuuratti foonitti karaa hundumaan kan guddisan ergaawwan mul'annati nuuf laattee fi ba'aanati keessa keenya keessa kun hundumtu as bahee saba kee akka fayyadu biyya lafaa kan akka bilisa baasu hafuuratti obboloota akka jabeessuuf ayyaanni kee akka nu gargaaru jaalala kee haa ta'u. Waan kadhannaa keenya dhageesseef galanni siif haa ta'u. Waldaa kiristaanaati eebbisi, tajaajiltootaati eebbisi. Yaa Waaqayyo gooftaa gaggeessitoota biyyaati eebbisi. Biyya keenyaaf ati nagaa kee kenni. Mootummaan kee immoo dhiyaateera maqaa gooftaa Yesuusiin mootummaa keetti ati nu yaadadhu. Lubbuun sin beekne akka si beektu mootummaa keef akka qophooftu sabni kee yaa Waaqayyo gooftaa karaa ta'ee
hojii kee akka hojjetu, wangeela kee akka babal'isu, mootummaan kee akka dhiyaate hundumtuu misiraachoo kan akka himuuf yaa Waaqayyo hirriba hafuuraa keessaati waldaa kee dammaqsi. Kadhannaa keenya waan nu dhageesseef galanni siif haa ta'u. Xinnoo kana guddaa godhi nuuf dhaga'i. Waan hir'ifne immoo maqaa gooftaa Yesuusiin itti nuuf guuti. Hin dhuftaa yommuu dhuftu mootummaa keetti hunduma keenya yaadadhu. Kana hundumaa si kadhanna maqaa gooftaa Fayyisaa keenya Yesuusiin. Ameen.